Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Ummaayyuu Ashamaa harka fuunee jira jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii bakkuma jirtanitti nagaa fi jaalalli kabajaan isin akka qabu isiniin jecha egaa namni nyaata biyyaa yaaddan jirtani nyaata biyya keessaa jechuudha namni yaaddan jirtanii. Namni nyaatu hawwitan jirtanii akka kooti akkasii amata meeqamantuu nyaata biyya keenya haqan argadhe isinin jedha hordoftoota kiyyaa namni yaaddan koottaa waliin nyaannaa nyaata biyya keenyaa kunoo kun baaqelaadha nu argaa jirta gaaf tokko hojjedhee isin agarsiisa akkasii isin jedha namni nyaata biyya keenyaa yaaddanii garuu biyya kanallee numa jira hanga akka biyya keenyaa sanii haa'u malee numa jira baaqelaan biyya kanallee wanti biyya kana hin jirre hin jiru numa jira wanni hundiyyuu garuu hanga keenyaa sanii ni haa'u akkasii ashuuxee isaa minaamina faayoo godhatan baay'ee tokko namatti tola baay'ee gas nama jedha sistarii biyyannaa fidee dhufee alhamdulillahi akkasii isin jedha iddoo tokko gammadee obboleetti biyya amata meeqa osoo waliin argin ka turre biyyaa meeqa dura wal agarre alhamdulillah biyya lama sadii dura wal agarre rabbiin galanni haa ga'u isiniin jedha akkasii kun immoo shiroodha shirooyyee jette daa'imattiin shirooyyee akkasii warri hawwitan garuu dhiifamuun irraa ta'e warri qaluu jirtan isinii erga warri akka isinii erguu barbaadan harka baasaa koomentii jalatti harka baasaa akkasii isiniin jedha kaayigaa kuni lachoodha lachoo inni kun immoo kana jechuudha inni kun mee maal jettanii tilmaamtu inni kun harcee xaafii diimtuu jechuudha duqeetii xaafii diimaadha wallaahi mee maal akka godhadhu hin beekne buddeena godhadhamu hin marqatanilleedha garuu xaafiin diimaan kun das nama jedha marqi isaa yoo marqanii dhadhaadhaan nyaatan hedduu namatti tola inshaallah kana hundaayyuu gaaf tokko hojjedhe takka takkaan gaafa hojjedhe hundaayyuu isin mul'isaa garuu kophaa kiyya miskiina wallaahi nama waliin nyaadhu hin qabu kophaa ofii godhatanii nyaachuun immoo hedduu nama dabbara haa ta'u hundaafuu nyaata biyyaa dhufe kana godhadhee nyaachuun dirqama jechuu yeroo hin qabaatin illee yeroo qabutti godhadhee nyaachuun dirqama agarraa teessisuun kiyyaa waan hin taane jechuuf takka takka irraa banee nyaachaa jira. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isinillee koottaa nafaanaa yaadumaan nyaattanii yaadumaan yaada baatanii namni harcee xaafii yaaddan jirtanii xaafii bukeessanii biddeen fa'aa godhan asitti fa'aa godhan warri yaaddan yoo jiraattanii yaadadhaa isiniin jechuudhumaa fi akkasii kun immoo tiyyuu qamashaadha. Maali jedhanii makkabaatti qamashaa yookaan maal inni jedhanii maqaan isaa qamashamaan beeka garuu bakka tokko tokkotti aroos tollee jedhanii na fakkaate kurkutoo harkaan dhayamu kun immoo tiyyuu qamashaa maashinaan dhayama yoo asitti illee dhaachuun numa danda'ama haa ta'u garuu midhaan biyya keenya waan haatu fi nama ergite fa'aa jechuudha hedduu namatti tola hedduu mi'aaya akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya amma qamashaa godhachuu heda godhadhee isiniin mul'isa inshaallah walumaan godhanna. Bismillah jenne akkasii dhadhaamuu finne yoo asin baafne malee naaf iddee jirti hundaafuu godhadhee walitti dachaanaa akkamitti akka godhadhullee walumaan ilaallaa isiniin jedha uummata kabajamoo warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf tayaa sheer laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa akkasuma waan biyyallee yaadadhaa warri biyya yaaddan warri nyaata biyyaa yaaddan asumaan yaada bayaa jechamaa fi akkasii yoo si homsiisa dhiifama narraa ta'e baaqelaa kanallee gaaf tokko ashuuqii jechuun akkaayamaa isaa ka affeelamu jechuudha isaa san nyaachuun natti tola baaqelaa shimoo isaarrallee ashuuqii isaa san nyaachuu hedduu jaaladha biyya keessatti yeroo biyya jiru hedduu takka jaaladha ashuuqii isaa sanii akkasii isiniin jedha guyyaa biraa godhadha inshaallah asumaan akka nafaana nyaattan akka biyya yaadattan abdii qabaa isiniin jedha qamashaa godhadha maqaashaa godhadha nafaana tura. Egaa kunoo distii irra kaayadhee bishaan na danfee jira qamashaa kiyya godhachuudhaafi
Kino bishaan danfee jira. Bishaan kanatti dura garuu osoo guddaa fi wanti godhadhe zayitii xiqqoo sitti godhe maaliif jalatti akka gadi hin qabanne misti jalatti akka gadi hin qabanne waan hin barbaaduuf akkasii isiniin jedha. Amma kunoo qamashaa kiyyaa qopheeffadhee jira. Agatti mata nu godhuu barbaadaan maaliin jennaan kophaa kiyya waan hin jiruufi sabni wajjin nyaatu hin jiru tanuma godhadha. Akkasii bismillah naqannee distillee nagatti batala guddatte akkasii isiniin jedha. Uummata kabajamoo qamashaa akkanumatti godhanna fakkaate dagadhee jirallee dhaamata miidha jette inshaallah mata jahamoo akkana torba tuu qamashaa hin nyaatini otoo hin godhini akkatti bilchaata. Akkasii yoo bilchaatee keessaa baasee walitti deebinaa. Egaa kunoo akkanatti baafachuudhaaf qopheessee jira. Qorii hin qabnu isaanii keessatti jechuudha. Akkasii dhadhaa bichaa hin jaaladhu barbaree akkanatti hin baay'isini. Dhadhaa barbaree akkanatti qorii jala daddaqanii iyyuu silaa biyya jiraatanii odoo qorii qabaatanii jechuudha. Lamaan hin nyaamu hin taati isaanillee qorii hin taati dhabarratti akkasii isin jedha. Amma qamashaa kiyyatti baafadhaa. Turtiin keessan nafaan haa ta'u isin. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo kunoo akkas fakkaata qamashaan keenya haa nyaannu. Dhadhaanis kunoo akkas fakkaata. Dhadhaa baay'eetti baay'isu feene mashaallah wallaahi haa nyaannu warri biyya yaadattan kun. Qamashaan kiyya kana fakkaata waliin nyaannaa haa nyaannu. Bismillah. Kino hodhaa nyaadha. Bikka keessanillee ana isin nyaata. Bismillah. Maashaallah tabarakallah wallahi hedduun dhayeetti sama jedha. Akkasii akkas fakkaataa qamashaan keenyaa. Hanganuu biyya haa yaadattanii fi waan biyyaa isin mul'isuuf warri hawwitanillee hin nyaattanii abshiraa isiniin jecha. Akkasii daawwattoota keenya bidhaa fi haa jedhaa asumaan. Akkas fakkaatti qoriitti jallee kunoo maashaallah qorii aadaa. Akkasii hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaya naa tayaa fayyaa naa tayaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Ciao.